Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota, jaallatamtoota, maatii Waaqayyoo, hordoftoonni Firii Tawaahidoo Tiyuubii, biyya keessa biyya alaa teessanii kan hordofaa jirtan hundumtiyyuu maqaa Waaqa isa jiraataa Iyyesuus Kiristoosiitiin nagaa Waaqayyoo isa jiraataan isin gaafadhaa akkam jirtu, akkamiin turtanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii. Galanni Waaqa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya Iyyesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kan isa deesse qulqulleettii qulqullootaa, abdii cubbamootaa, waadaa fannoo jalaa kan taati qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Maqaan ishees kan ol jedhe, kan kabajame, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo, ergamootni Waaqayyoo akkuma ergamoonni Waaqayyoo naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii ni buufatu, ni eegu, ni tiksu akkuma jedhu ergamoonni Waaqayyoo warri nu eeguudhaaf sa'aatii 24 guutuu nu faana ta'an Waaqayyo isa jiraataa qulqulluu 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 jedhani warri isa galateeffatan maqaan isaanii kan ulfaate, kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo, qulqullootni Waaqayyoo warri Waaqayyoof adda ba'anii amanamanii qulqullummaa argatanii gonfoo kabajaa bara baraa argatanii Waaqayyo isaaniin foo'ee isaaniin Waaqayyoon foo'amanii Waaqayyo faana jiraatanii warri isatti amananii abdii mootummaa Waaqayyoo ishee qulqulleetti argatan maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Waa'ee amantaa keenyaatiif lubbuu isaanii amma dabarsanii kennanitti warra kennanin laalame. Dhaloonni akkana wallaalii isaaniin kabajuu wallaale. Kanan kabaje kabajaa, kanan dhugaadhaan, kanan fo'adhe, kanan filadhe dhugumaan amanaa kabajaa. Akkuma jiru qulqulloonni kennaaf aangoo Waaqni isaanii kenneen maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. 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 Tolootni hundumtuu ammayyuu kan maqaan isaanii kan kabajame kan ol jedhu nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo, guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo isa jiraataa an bakka hin jiru kana taa'ee isinis bakka jirtanitti akka waliin barannu Waaqni Abbaan keenya nuuf haa eeyyamu. Waaqni Abbaan keenya eeyyama isaa nuuf haa taasifatu. Egaa maatii Waaqayyoo, ana cubbamaa irra bulee sagalee isaa Waaqayyo Abbaan keenya akka dubbatu nu ijoollee isaatti dubbatee akka ittiin jiraannee dhaaltuu mootummaa isaa, hirmaatuu maaddii isaa akka ta'an fedhaaf jaalala Abbaa keenya qulqulleetti Sillaasee nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo, guyyoota murtaa'eef xiqqoo wal jalaa fagaannee turre, xiqqoo haalli wanta nuuf hin mijanneef malee waan biraaf miti. Guyyaa har'aa garuu walitti deebinee jirra. Waaqayyo hunduma keenyaaf haala mijeessee, haala mijanne mijeessee, kan fagaate dhiyeessee, kan alaalatti ilaallu of biratti nutti fidee haala jiru nuuf mijeessee akka nu barsiifatu, iccita isaa isa dhokkataa sana nuuf ibsee akka wal barsiifannu yookaan walirraa barannu eeyyama Abbaa keenya Sillaasee nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyo, guyyaa har'aa mata duree godhannee kan waliin ilaallu yaa barsiisaa. Yaa eenyu? Yaa barsiisaa. Nuti yemmuu bannu, nuti yemmuu dhumnu sin gaddisiisuu kan jedhu laalla. Jecha kana eenyu dubbate laata? Maaliif dubbatame laata? Akkamittiin dubbatame laata? Seenaan kun seenaa maaliitiin laata? Barsiisaan sun eenyudha laata? Eenyu barsiisaan? Eenyu kan numuuf jiru yemmuu nuti bannu, yemmuu nuti dhumnu sin gaddisiisuu kan jedhu kun eenyu laata? Laala, eenyudha? Kana waliin ilaalla jechuudha mata duree godhanne. Jecha kana bartoota Gooftaa 12 kan dubbatan
jechuudha isaan keessaatidha. Gadi fageenyaan yoo ilaalle wangeela Maarqos boqonnaa 4:38 irraa yaa barsiisaa yaa eenyu yaa barsiisaa nuti yemmuu dhumnu sin gaddisiisnuyi nuti yemmuu bannu maaloo sin gaddisiisnuyi jedhan. Achuma 35 irraa kaane yoo ilaalle immoo jechuudha 35 irraa Iyesuus jedha wangeela Maarqos boqonnaa 4:35 Iyesuus galgala gaafasii bartoota isaatiin kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa jedhe. Dhaalame eenyutu jedhe? Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa ittiin jedhe. Yeroo kana bartoonni isaa namoota achi turan gad dhiisanii yookaan warra isaan faana jiran dhiisanii Yesuus Kiristoos faana ilaala warra achi jiran dhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jirutti Yesuusin fudhatanii adeemanii jedha. Bidiroonni biraas immoo isa wajjin dhaqan. Ilaala bidiruu ittiin caamu galaanni kan ittiin caamu jechuudha. Yeroo kanatti hin ce'an utuu ce'aa jiranii wajjin dhaqanii yemmus qilleensi jabaan bubbisa. Ilaala qilleensi jabaan bubbisaa dhufee dha'aan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'e irraase hin naasise hin rommisiise. Ilaala har'as baay'ee rommaadha waan adda addaadhaan. Yemmuu kana bartoonni sinnaani hundumtuu yoo riifatani bishaanitti guutuutti ka'e qilleensi sun bidiruu sanatti hin dhugamani hin rommani na'ani. Yeroo kanatti Yesuus garuu bidiricha keessa gara duubaatti waa boraafatee ni rafa ture jedha. Hin ciise afata hirkate jechuudha. Waaqayyo rafee hin beeku hubadhaa. Garuu ittiin barsiisuudhaaf jecha ittiin gorsuudhaaf jecha akkam akka isaan raafaman ilaaluudhaaf jecha hammam akka isaan na'an laphee isaanii ilaaluudhaaf jecha Yesuus boraafatee ni ciisee jedha. Yeroo kanatti bartoonni isaa isa dammaqsanii eenyuun Yesuusin dammaqsanii Yesuusin beekumme yaada isaanii beeka. Maaliif isaaniin ilaaluu fidhaka? Maaliif isaaniin qoree amantii isaanii ilaaluu fidhaka? Hubadhaa. Yeroo kanatti isaanis dammaqsanii barsiisaa yaa eenyu yaa barsiisaa dhumuun keenya maaloo sin gaddisiisuuyi sin dhibuuyi jedhan. Yesuus dammaqee qilleensicha ifatee gab jedhi laala jecha sagalee isaadhaan galaana dhaaba. Jecha sagalee isaadhaan waan ammuma waan ajaa'ibaa raawwate Yesuus dhaqa waaqa dhaqa waaqummaa isaatti mul'isee gab jedhi jedhee bishaanicha immoo cal jedhi gab jedhi jedhee kana irratti qilleensichi dhaabbannaan gabiin guddaan ni bu'e yookaan tasgabbiin ni ta'eef. Yookaan warri raafaman warri rommanii hin gammadanii hin hafnee jedhanii hin raajeffatanii hin dinqisiifatanii jechuudha. Yeroo kanatti kana booddee bartoota isaatiin maaliif sodaatoo taatu ilaalame maaliif sodaatoo taatanii amma iyyuu amantii hin qabdanii jedheen. Ilaala amma iyyuu amantii hin qabdanii jedheen. Isaan immoo guddaa sodaatanii namni kun eenyu qilleensaaf bishaan in abbooma eenyuun beekaniim warri hin beekne warri bidiruu biraan andooka jiran namni kun eenyu qilleensaaf bishaan kan abboomu kan gab godhee dhaabu afaan isaadhaan sagalee isaadhaan kan raajii kana raawwatu eenyunni qilleensaaf bishaan kan abboome
isaaf ni abboomu waliin jedhanii ajaa'ibsiifatan galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa maatii waaqayyo amantii amma ija isinaafica utuu qabaattanii gaara kanaan buqqa'ii gama dhaabbadhu yoo jettan hin dhaabbata turee jira. Ilaala amantiin qabnu kaa amantii keenya ilaala waaqayyo akka har'as baay'ee keenya gaddi ta'aa jira, yaaddoon ta'aa jira, dhiphinni ta'aa jira, dhukkubni adda addaatti abboomamuudhaan gidiramuun ta'aa jira. Kun immoo waan biraa isinitti hin fakkaatin amantii keessan isin ilaaluuf isin qora. Akkuma bartoota 10 ammaa qore waaqayyo amma akka isaan rifatan amma akka isaan na'an ilaale sana har'as tokko keenya ilaalaa jira qoree dhukkuba adda addaa nutti abboomuudhaan dhibee adda addaa nutti gadhiisuudhaan yeroo nuti dhukkubsan maal yaa waaqayyo ilaala amma oomitti akkas gootatti waaqummaa kee akkas gootee nuun fayyissu jedhee yeroo kadhatu jira. Hin ta'u yaa waaqayyo galata kee wanna gooteef gaarummaaf goote inni darbee mudannoo naaf haa ta'u inni dhufummaa muuxannoo haa ta'u dhibee korra namaa jennee kadhachuu qabna malee isa darbe gaarummaadhaafidha. Isa darbe gaarummaaf ta'e jennee fudhachuu qabna malee yoo akkasumaan raafamna ta'e yoo akkasumaan roobmina ta'e dhugumatti kufaatii gar malee kufna du'a gadhee duuna. Asana keessaa waaqayyo hunda keenya nu haa oolchu. Kanaaf yeroo kadhannutti akkamitti akka kadhannu eenyuun akka kadhannu gosti kadhannaa maal akka ta'e beekuun illee barbaachisaadha. Seenaa tokko sirriitti himu. Dubartii tokkotu ijoollee ishee baay'ee jaallatti, baay'ee mararsiifatti, baay'ee harka irratti waan baattuuf yaa waaqayyo jette ilaalame. Yaa waaqayyo ijoollee koo mucaa koo san gaafa karaa mirga kee isa qoxisuu immoo karaa bitaa kee naa dhaabeetti ilaalaa dhaloonni har'aas akkas ta'aa jira. Maaliif bitaan maal akka ta'e mirga maal akka ta'e utuu hin beekin waan kadhatuuf akkamitti akka kadhatamu utuu hin beekin badii ofitti kadhata. Yeroo kana yaa dubartiin anan beektu ati bitaan maal akka ta'e mirgi maal akka ta'e hin beektu jiran. Sabooda namoonni baay'een irraa baratan dhuguma iyyuu bitaanii si'oolitti kan fakkeeffamu mucaa gosa tokko si'oolii naa galchii isa tokko immoo jannata naa kaayechaa jirti isheen. Garuu isheen kana miti qulqullummaa yaada ishee keessaan kadhattu jaalala irraa kan ka'e mirga kee bitaa kee naa dhaabi jette. Kanaaf iyyuu gosa kadhannaallee beekuun barbaachisaadha. Gosa kadhannaa hubachuun beekuun barbaachisaadha. Seenaa kana irratti illee seenaa biraa itti dabalee kan dhufu ta'a jechuudha yeroo ta'anutti. Inni biraan himatamuu Phexros mana murtiitti taasisan. Phexros maal ta'e himatame? Phexros hojii gaarummaa gatii godhuuf ari'atame. Phexros irratti hin ka'ame. Phexros hin hidhame. Phexros hin wareegame lubbuu isaa laate. Maaliif? Waa'ee Kiristoos lallabuudhaaf har'as wareegamummaan nutti dhufuu danda'a. Har'as dhiphinni gidiraan nutti dhufuu danda'a. Dhiphina gidiraa dhufu sana keessa gammachuudhaan obsaan yoo keessa deebine baana malee dhiphinu sun maaliin nutti ta'e jenne dudduba deebina taanee hin kufna. Abbaa keenya Phexrosin fakkeenya godhanne yeroo manidhaa keessa itti illee maal akka inni hojjechaa ture. Haadha keenya qulqulleettii Arseema wareegamtuu ilaalaa waan isheen hojjechaa turte, raajii isheen raawwachaa turte, dinqii isheen hojjechaa turte. Kanaaf iyyuu kana hubattanii kanarraa waa hedduu hubattanii qulqulloota waaqayyoo irraa waan gurguddaa barattanii akka ittiin fayyitan, akka ittiin qalbii jijjiirrattan, akka ittiin mootummaa isaa dhaaltan fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kanaaf egaa maatii waaqayyo inni biraan himatamuu Phexros kana kan argannu hojii duukaa bootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 22 irratti. Phexros akkamitti akka himatame, Phexros akkamitti akka ari'atamaa ture. Har'aas tokkoon keenya ari'atamuu dandeenya. Maaliif? Tajaajilummaadhaan. Maaliif? Tajaajila akkan tajaajilleef diinni shira xaxee waan adda addaa xalayyaa du'aaf nutti barreessaa oola guyyaa guyyaatti. Nuyi garuu galata kiyyaa waaqayyo jennee waaqayyoon galateeffachuu qabna.
waaqayyotti waachuu qabna, waaqayyoon waammachuu qabna, waaqayyoon kadhachuu qabna, isatti boo'uu qabna, isatti jilbeeffachuu qabna, gara isaatti imimmaan keenya dhangalaasuu qabna. Yoo akkas ta'e dhaaltu mootummaa isaa hirmaattummaa isaa taana jechuudha. Inni biraan raajicha Haagee boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti baay'ee facaafattan garuu xiqqoo galfattan yookaan muraasa argattan jedha. Haadha dhaloonni har'aas baay'ee facaasa, baay'een hin deema, garuu kan dhaqu, kan argamu, kan hojiitti jijjiiru, kan dhugaadhaan amanee kan fayyu muraasadha. Har'a dhaloonni jechuudha hojii gaarummaa otoo godhu hojii badiisaatiin yommuu itti fiigu, hojii gaarummaa otoo akkam facaasu iyyuu hojiin badiisaa yommuu caalu du'a meeqa du'a. Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf kanarraallee waa hedduu barattanii qalbii jijjiirrannee dhaaltu mootummaa isaa hirmaattummaa addisaa akka ta'an eeyyama abbaa keenya qulqulleetti Sillaasee nuuf haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo nu eegu, nu geggeessu, nu fayyisu jennee yoo amannedha. Ergamoonni Waaqayyoo akkamitti nama fayyisu jedha dhaloonni irra. Waa'ee ergamoota Waaqayyoo gaaffii isinitti hin ta'in. Ergamoonni Waaqayyoo harka isaanii sii kaasu akkuma faaruu Daawit faarsa 90 yookaan 91 irratti keessatti jedhu. Harka isaanii siif kaasu, si eegu, si tiksu, si geggeessu jedha. Kanaaf kan hubanne ergamoota Waaqayyoo kabajnee isaan faana abdii godhannee Waaqa keenya biratti isaan dhugumatti dhiifama nuuf kadhatu jennee yoo amanne Waaqayyoon dhugumatti ni fayyina. Garuu ergamoota arrabsaa, haadha Waaqayyoo arrabsaa, qulqulloota arrabsaa fayyinaan argannu gonkumaa. Waaqayyoo kabaje ilaalaa mee gaaffii isin gaafadha. Waaqayyo gooftaan keenya maaramii kabajeera moo hin kabajne? Kabajeera, gootummaa gootuutti kabajeera. Haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hundarra fo'amtee haadha Waaqayyoo jedhamtee kabajamtee qulqulleettii taate Waaqayyo ishee filate. Waaqayyo kabajee namni makka salphisuu danda'a. Mee Waaqayyo kamittiin kan Waaqayyo kabaje akkamittiin namni isheen waan wajjin tokkodha. Akkuma godha jedha dhaloonni afaan baasii sodaa tokko malee maal xiqqooma isheen qaana'u? Xiqqooma isheen leeyya'u? Waaqayyo maal jedhaan? Kanaaf jechuudha waan iddoo jira, waan gurguddaa jira. Kana hundumaaf Waaqayyo hunduma isaaniif qalbii jijjiirrannaa isaaniif haa kennu. Inni biraan gara Waaqayyootti dhiyaadhu, innis isinitti ni dhiyaata. Gara eenyutti? Gara Waaqayyootti dhiyaadhu. Innis maal godha? Isinitti dhiyaataa jedha. Faaruu Daawit faarsaa 33 lakkoofsa 5 hanga 6. Gara Waaqayyootti dhiyaadhu, gara Waaqayyootti watuwaadhu, gara Waaqayyootti kadhadhu, gara Waaqayyootti boo'i. Waaqayyoon kadhadhu. Inni garuu sitti dhiyaata. Gaaffii keef deebii ni laata. Gaaffii keef deebii ni kenna jedha jechuudha. Waaqayyo gaaffii tokko keenyaaf deebii nuuf laatu. Kanaaf gara isaatti dhiyaachuu qabna akkuma faaruu Daawit faarsa 33 lakkoofsa 5 irraa jedhu. Gara isaatti dhiyaannee qalbii jijjiirrannee hirmaattuu maaddii isaatii fi dhaaltuu mootummaa isaa ishee qulqulleettii nama ta'u Waaqayyo hunduma keenya nu haa taasifatu. Hunduma keenya Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf gara isaatti haa deddeebinu. Amantiidhaan lapheedhaan yoo ta'edha malee afaaniin deemne afaaniin dhuguma Waaqayyo nu gargaara, dhuguma Waaqayyo nu wajjin jira jenna taanaan keessa waan jiru maal nu godha? Keessa keenyatti qulqullaa'uu qabna. Keessa keenyatti amantii qabaachuu qabna. Keessa keenyaan dhugumaan amanuu qabna jechuudha. Waaqayyo hunduma keenyaaf laphee cabe nuuf haa kennu. Inni biraan maal anarraa barbaaddanii? Ilaala, maal barbaaddan? Yaa kiristaanota Waaqayyo irraa maal barbaaddan? Fayyina miti, jireenya bara baraadha miti, qalbii jijjiirrachuu cubburraa dhiqamuudha miti, badiisarraa deebi'uudhaaf fayyina sarraa barbaaduudha miti. Maal narraa barbaaddanii? Fayyina lubbuu malee maal narraa barbaaddanii jedha. Kanas kan argannu Macaafa Maaqoob boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irraa jechuudha. Maal anarraa barbaaddanii? Maal anarraa feetanii? Maal narraa fudhachuu barbaaddanii jedha. Kanaaf nuti kan barbaadnu Waaqa keenya uumaa keenya irraa fayyina qofa.
fayyina maali? Fayyina lubbuu. Amma lafa jiraanutti foon keenyaanis fayyine irra caalaatti hunda dursine garuu isa lubbuudha. Har'a baay'een keenya fooniif kadhanna. Fedhii fooniif kadhanna ta'a. Garuu isa lubbuudhaaf kadhadhaa. Isa lubbuudhaaf isatti bu'aa. Isa lubbuudhaaf isa faana jiraannee akka ittiin fayyinu Waaqni abbaan keenya nu haa gargaaru. Inni biraan waa'ee dubaroota shananii fi taroota shanan sana yookaan dubartoota kunnan sana jechuudha. Warri shananii sun ibsaa isaanii qopheeffatanii yookaan qabatanii cuunfaa zayitii qopheeffatanii yoo nu jalaa dhume jedhanii ta'an. Warri kaanis zayitii isaanii cuunfaa zayitii isaanii yookaan shaamaa isaanii qabatanii utuu jiranii shaamaan isaanii sun jalaa hin dhume yeroo kana nu liqeessaa jedhanii deemanii yeroo isaan nu liqeessaa jedhanii deemanitti dhaqaatii barbaadadhaa nuti kan ofii keenyaa malee kan biraatiif hin qabnu ittiin jedhan. Yeroo kana bitachuu yeroo deemanii manni hin cufame yeroo sana manni isaanii yookaan yeroo itti cufamutti jechuudha. Yeroo deebi'anitti barriin isaanii cufame yeroo inni cufamutti maal goona nuuf bani maaloo jedhanii kadhatanii yeroo kana lakkiin cufamuun dhirsi misirichaa dhufeera jedhanii yeroo kanatti dubartoonni sun shanan bakkeetti hafan waaqayyo bakkeetti hafuun hunda keenya nu haa oolu. Kana jechuun warra qalbii jijjiirrate fooniif dhiigataa nyaate kee badiitti deebi'ee kukkufedha. Inni kaan immoo warri shananii warri qophaa'an sun warra qalbii jijjiirratanii qullaa'anii mootummaa waaqayyoo abdiidhaan eeggachaa jiranidha. Nama abdiidhaan haaltu mootummaa isaa hirmaatti maaddii isaa ta'uudhaaf qophaa'ee taa'u Waaqni abbaa keenya nu haa gargaaru. Kanaaf maatii waaqayyo har'as baay'een keenya qalbii jijjiiranneerraani. Har'as baay'een keenya gaddineerra gara waaqayyootti deebineerra haa deebinu qaba. Kanaaf gara isaatti deebi'uu qabnan jedha. Barumsa keetuun xumuriin dura seenaa tokkoon dubbadhe kee gabaabsa jechuudha. Seenaan kun namicha tokkotu yeroo hundumaa hin kadhata ture. Akkuma amma kadhannaa amma irratti yaa waaqayyo mucaakoo sangafa karaa mirga keessa tokko immoo karaa bitaa keenyadhaa biyyettee kadhata gar malee kadhattu. Yaa waaqayyo jedhe harka koo ilaalame harka koo warqee naa godhee jedhee kadhate. Harka eenyu? Harka isa namichi kun jechuudha. Yeroo kana namichi kun hin kadhata. Yeroo hundumaa hin kadhata gara waaqayyootti. Harka koo warqee naa godhee yeroo kadhatutti namicha kana guyyaa tokkotu deemu galaa jira. Gibbii seenee ala gibbii isaa qorqosu harkisaa gibbiin sun warqii duwwaa ta'e. Yeroo sana isa boodannoo maaloo dinqiidhaan dinqisiifadhe waaqii waan dinqinaa hojjechaa jiran kana gurguranna mana keenya kana isa booda ol seene isa bana ol gurseene eegummaa qolqosu mannis warqii ta'e isa booda harka waaqayyo warqii naa gochaa jira jedhee dinqisiifatee hin gurguran mari'achuutti kaan isa booda ol galee nyaata fidi jetteen isa booda nyaata haati manaa fidde isaa wajjin yeroo nyaachuutti kaa'uudhaaf ka'anii eebbifatee kee yeroo inni maaddii harkaan qabu maaddiin nyaataa sun maal ta'ee argame warqii ta'e maaliif wanta inni harkaan qabu warqii ta'aaf waan ta'eef yeroo kana namichi kun hin dinqisiifate maaddiin gad dhufee gad dhiyaate tun deebi'ee ol deebi'ee ammas kan biraa dhiyeessa anan ammoo fuudheennoo afaan isheen isa keesse ata kaayattiin buun jette lakki akkamittiin ati afaan na keessee ammoo ati dhiyoowwadha jedhee innis fuudhee ala afaan kaa'u haati manaatu warqii taatee argamte waaqayyo kana nu haa oolchu. Ilaala qabeenyaadhaaf yookaan waan biraaf jennee isa lubbuu dhabe isa booda haati manaa sun nama turte garuu warqee sibiila gogaa taatee argamte waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf nu ati waaqayyo wanna kadhannu beekuu qabna akkamitti akka kadhatamu beekuu qabna kadhannaan barbaachisaadha. Akkamitti immoo kadhatama kadhannaa gosa kamtu kadhatama jennee beekuu qabna hubachuu qabna waaqayyo hunda keenya nu hubachifatu seenaa kanarraa waa iddoo barattu jedheetan abdiin qaba. Kanaaf mata duree godhannee kan waliin ilaalle yaa barsiisaa yemmuu nuti dhumnu yookaan badnu sin gaddisiisu wangeela Maarqos boqonnaa 38 irraa waaqayyo gooftaan keenya mata duree godhannee akka barannu akka dhageenyuuf kan nu gorse kan nu dheekame kan nutti dubbate maqaan isaa kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhamuuf haa ta'u deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam maqaan ishees kan kabajame kan ol jedhamuuf haa ta'u ergamoonni toloonni waaqayyo akka aangoo kennaa isaaniitti maqaan isaaniin
kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen.